barsiisaatu biyya keessa barattoota isaa kana gaafa barsiisu waggaa isa kanas waggaa isa taanus achi aanus yeroodhuma hedduu jaakkeettuma gosa tokko uffatee dhufa. Barsiisaan maqaan jaakkeettichaa leezeriidha. Leezeriidhuma kana uffatee dhufa barattooti inuma ilaaluu ija isaanii dadhabe. Barsiisaan hin jijjiiratu barattoonni ilaaluu hin dadhaban. Yennaan asii barataan tokko lafaa ka'ee barsiisa jedhee sangichumtiyyuu hamma keessan uffateeraa jedhan abbaamti gogaa sun iyyuu hamma keessan uffateeraa. Michatu karaa deemaa ture. Karaa dheeraa imala dheeraa kana deema. Hin beela'e hin dheebote tuma deemu. Fagootti ooruu baaqilaan daraaree diimatee ija babbareedaa qabu kana argate. Ittuma fiigee dhaqee baaqilaa kana baalaa wajjin habbash godhee abbuc nyaachuutti ka'e. Nyaate qoluma isaati wajjin nyaate hin nyaate hin quufe gaafa quufu immoo deebisee xas godhee tarsaaseetu afaanitti naqachuutti ka'e. Namitti nammas hin quufte. Isa sila tarsaasee jedhamu amma immoo burussee isee keessa seetii nyaachuutti ka'e. Abbaan maas immoo qooxii irra taa'a. Qooxiin hin mul'atu mukarraa. Achirra taa'ee gadi ilaalee jedheen namittiin akkas ilaaltee waan jiru ammas burussuutti kaate. Burussitee nyaatti ka'a. Namichi jedheen qooxii gubbaarraa akka jalqabaattis miti jedheen akka dhumaattis miti jedheen akka gidduutti nyaatu.